maal jechuudha? Eh, Leenca bichaa miti bar. gabbara isarraa nyaadha moo sirraa nyaadha? Yaani wayi dubartirraa nyaatanii dhiirumarraa nyaatanii bar. Dallaala kun walitti isin fidaa jiraa miti irratti Somaalirraa isa Ameerikarraa waan dallaalaa hoo? Yaani waan irraa eegamu isinii godha. Mudhi libsii minaamina ni jiraame uuma biyya. Uffata. Libsii minaamina naa bittaa? Yaa hedduu jira. Isaan guutuu biddi libsillee isin uffisuu qaba dirqama. Waan eegamu hundaa isinii godhuu qaba. Waan fakkeenya isin abbaa lammaffaa waan taataniif waan abbaa kiyyaa godhu isinii godhuu qaba jechuudha. Gabbarallee anummaan nyaatuu qabaa? Isinillee gahee keessanii argattane maaliif hin arganne? Abbaa lammaffaati isin. Obboleessi hangafaa banne argata. Eeti. Bareeda maarree akkas taanaan shaqqala iyyuu Uummata akka rakkoo hin qabu. gurbaa jabaadhee barbaaduu qaba akkas taana. Guruppii keessatti barbaada akka isin argaan baatu. guruppii keessanii inni fiduu iyyuu akkas taana. Yaa hoosaan bilbidaayyuu bara asirratti wantaadha. Waasaappi xumurru. Waan achiin xumuramuu iyyuu bara achiin xumurree geessinee asirras finna. Ambara akka makiin ibsaa sanitti ababaa fa'aa walii kenna. Akkasitti maalitti beeka addulloome bara keenyaa san tiktookii hin jiru. Halkan majjaana walii bilbilaa ture. Jaaladhee bari yaani keessan xiqqoo dudubbatanii geessanii mari'atanii tumaan asuu kan kaza. Bareeda bakka. Lakkoofsa isaatti ergaa bakka gammadde lamaan ni nyaam jaarsaa dabarfataa fi haa ta'u. Dhugaa haa godhu. Yoo jaalallee keessanillee rabbi jaalallee kee ka'e dabar ka itti hafuura baafattu inni hafuura sitti baafattu jaarsa faana riskii si haa ta'u habiibti. Amiin. Rabbi si haa milkeessu yoo innillee ta'uu baate kasii ta'u jaarsa si hammatu si dhungatu. Ka dhalaa biraa sirratti hin janaajjanne ka hafuura si baafachiisu rabbi sitti haa qabu. Amiin. Baaratti hin deemine ishiin. Okei hin deemu. Taayiroo dhuftee asirraa diyaagooraatu si gurguraa yoo inni kee kun hin taa'in illee. Ijoolleen hiriyoota kiyyaatu godhee rabbi jedhee nutti fuudhi gabbara waan barbaade nu qabadhu naan jedhaa jedhani. Angaruu sun immoo mucayyoo biyyatti wal beeynaa waliin guddannee waggaa 10tti laayivii isin si wajjin haasoftu argee lakkoofsi kiyya kanaa minaamin jennaan kan duraan beekan kana hojii jedhee isaan si barbaadaa jira malee hiriyoonni kiyya warra hin jaaladhu iyyuu baay'eetu. Reefii kanaayyuu nama baay'ee naa barreessaa ture. Diyaaspooraan Ameerikaa guutuu si jaalatte tajaajila qabdullee. Kajaarsa qabullee baay'eetu jaartii ari'eetiin si fuudhuuf ta'a. No jaartii ari'uu sun hin ta'u. Walii galtee yoo ta'e malee. Yaani jaartii taan ari'ee fakkeenya anaas boruu mana ari'a maal godha. Okay. Tajaartiin jala duute yoo ta'e yoo. Tajaartiin jala duute yoo ta'e yoo. Jalaa duute rabbi sabrii haa kennuuf kaayanii inni jireenyi fi oofatuu qabaa maal godha. Eessa oofataree duuteerti? Duuteerti garama oofataree? Yoo yaadatiin kaa'ama fakkeenya nam tokko jaartii ofii hin dagatu dafee ni yaadata bakka seenaa duraa wajji dabarsanii laafii isa yaadata. Yoo irraa turee dagate rakkoo qaba. Akkuma argatte singili makka keetii ka gana tana duran fuudhin barbaada jechuudha. Hawwiin kee. Yaa osoo akkas ta'e irra bareeda maaliif yoo wal barbaada wal fakkaataa san. Okay. Yaa sanuma bareeda dhugaa keeti. Rabbi fi amil keesu inshallah. Amin amin. Du'aa godha inshallah. Emil ko rabbi fi amil keesu. Sumaale no aare fuulli maati shibirine.
Shimaalaan amma oo'aa jira. Amma ho'a. Amma oo'aa jirallee wantaadhaallee ibiddi xiqqoo. Ibidda maa kushiinaa moo? Yaa ibidda kushiinati. Okay. Karaa tariiba karaa Suudii kana horii ani malee malee namni kenna. Yaa ni jira saayibantii yaayuu amma riyaal jirti adeemte na bira. Ibira adeemanii moo? Ibira adeemanii moo? Yaa tana bira adeemte ni jirti amma riyaal jiran garuu gizee san sodaadhee raafe. Baara sodaatte? Yaani duriyyeen karaa kana hamtuudha san. Chokaan kuma ibbama maannaan jedhan gaafadhe. Ati gaafa dura mana baatu Suudiin iyyattee mana baate moo tasuma warra walloltee baate? Akkamitti Warra walloleen baane saayiba tiyya takkaatus jira. Yaani saayiba tiyya akkaan jaaladhu wajji guddanne as jira. Isiin amma Dubaay jirti. Isiitu bakka kana na buusee deeme bakka dalagaa kana. Okay, isiin bakka kana dalagattee asirraa biyyatti ol deebiteetiin Dubaay hin deemte? Isiin waan baaspoora qabduuf fiiza nuffee fe'ennaan deemte isiin. Kazzaan ani mootu eegas bakka kana na buustee hanga sanees taa'e dalagaddu asitteetiin deemte. Ana suma jira bakkuma isiin na keetti sanamma. Isiin Sumaal irraa Dubaay deemte? Sumaal irraan deemne obboleettiitu Dubaay jira achi isiin fiizaa ergite fiizaa dalaydee fi deemte isiin. Duraas turte garuu isiin jechuudha. Asirraan miti Suudima deemte jiraan deemte. Itoophiyaa deemte jiraan deemte. Ati amma biyyoota Arabaa keessaa biyya kam deemuu barbaadda osoo argatte? Yaani ammaal godha biyyuma taate haa taatu biyyuma yaani jijjiirama agarsiistu haa taatu malee. Biyya ormaa deemtee jijjiirama agarsiisuu barbaadda? Yaa beetesaballee jijjiiruun ni jiraami. Biyya galtee jijjiiramni jiruuti? Biyya kana moo? Biyya Itoophiyaa deebi'anii? No hin jiru Itoophiyaa. Maaltu jira Itoophiyaa? Awwaara malee. Homaan jira. Suudii maaltu Suudiidha? Mana madaamii kanallee jijjiiramni homaa akkasumara hin jiru bara. Ijoolleen hiriyoota keetii warri mana madaamii kana deemanii haftaamii ta'an jira? Qorraayi. Lakki. Amma ati Dubaay sibeeti moo Kuweeti sibeeti? Qatar. Qatarin fedhu. Kuweeti yookiin Dubaay yoo ta'e malee. Kuweeti yookiin. Maa Kaayiroo dhufteetiin yoo hiriyoota kiyyatti si heerumsiise yoo Ameerikaa irraa dhufanii. Amma ijoollee hiriyoota kiyyaa baay'ee jirti. Ingiloonni amma kun warra jalaa doktor fa'i. Keessan dubbisa? Amma amalli diyaasporaa kun akka hin beektaa hin saalfata badaa maannaan jedhanii biyya faranjii ta'ee akkamitti achi Afrikatti nama dubbisaa saalfata kamatti jaalatu kana saalfata. Ana mala jara waan Yaani saalaan qabu jaalalli fala gooftati. Yaani Afrikaaf kaan jarrillee Afrikama turanii achi deemanii kana waan ta'eef maaltu nama saalfachiise jaalarra. bar gaafa guddaa taatu wama garaan kee fedhu kana himachuun saalfatta namni maannaan jedha jedha. Anillee amma itti dubbisuu ni saalfadha dhugaa rabbi maaliif ni saalfadha sirri dubbisuu. Garuu nama gaarii yoo argatte ansi arge hin heerumtaane warri si dhoobu. Ofuma keessanii yaa barbaada malee ani dubbisu harka kiyyaa ni saalfadha waan ta'eef maal jedheetiin dubbisu. Safuudhallee sanuu dubartii maal jettee irra dubbisti. Gaafa guddaa. Somaalee. Amma amata tokko gaheetiin jira. Amata tokko. Yaa amma amata gahee jira. Afaan sun Maali? Yoo kana maaltu si barsiise? an jechuun sumaaltota tun haaromta asirratti
bareeda. Okay, si jaaladha jechuudha. Yaa Waan no waa kun jaala yoo jedhanii siin jaaladha jechuudha. Uma akkas akkasiisan beeka. Akkasiisan yaanii si jaaladha yoo jedhanii bareeda. Beeka. Yaanii jarri nama tolchu dhugaa rabbi dubbachuuf takka takka abbaa dhageen jira malee hundaa miti nama jaalattii tokko tokko takka takka nama haasa. Samira follow godha. Mucaayiri ganda isii tokko tolu wonna dubbisiisi jedhee ture rafuun oolu kaasaa nama isin biraa ganama I don't know. Oseenuu faa salphata kadiyaan tooran gariin kaasu silkii follow godha isinii an silkii isallee si erga keellee isaa erga ishiin haa erga. Karaa keessatti akkatti sirratti wal fixaa jirti naan bareefuma kana naa barreessaa ture. Messengeraan jetta, TikTokii keessa jetta, lakkoofsa kiyya karaa WhatsApp jetta. Kama dhugaa wallahi nama kudhan yoo tunaa barreesse dargaggeessi kunniin waa'ee keenatti haala. Soddaa biyya faranjiiti arganne maashaallah bakka gaafa achi deemte nan dagatiin kaane cumallee taatu naa kenna taa ishee. Gita inni dalagaa deemu. Doktora akkamitti dagataan of dagadde jechuudha bari isin dagadde jechuun. Maa iftuun faatu akkanumatti asii akka ta'eetiin oofee jennaan na dagatte. Bar iftuun uraa beekta. Iftuun taminni. Iftuun beekama. Akka jira iftuu jennaan biyya kana akkanumatti akka ta'ee UN jala deemee fi maal jedhee kun dirree xiyyaaratiin ga'ee geeggeessa